Egaa jaalattoota fi jaalatamtoota aartii Oromoo hundi keessanuyyuu inni kun artist Tamaam Biqilaa jedhama. Aartii Oromoo keessatti nama gumaacha guddaa godhaa turedha. Yeroo sadi lakkuu da'uudhaan haati manaasaa daa'imman 9 wal faana qabdi. Eegasiis yeroo tokko immoo lakkuu da'uudhaan daa'imman yeroo tokko singilii yeroo 2 deessee daa'imman 2 jechuudha. Yeroo sadi yeroo 3 deessee daa'imman 9 jechuudha. Daa'imman 11 wajjin haadha warraa futta ta'anii nama 13 mana kana keessa jiraatu jechuudha. Mana kana keessa jiraatu, mana kana fakkaatu kana keessa jiraatu. Namoonni dhugumaan Oromummaa dhugaa fi quuqama dhugaa saba kanaaf qabdan nama fiitiif qabdan akka isa faana dhaabbattan isiniin jechuu barbaada. Anillee isa barbaacha magaalaa fi Adaamarraa qaxxaamuree guyyaarraa naannoo Kuyyee Facee Finfinneetti argama. Manni amma jirru kun mana artist Tamaam Biqilaati. Artist Tamaam Biqilaa haati warraasaa yeroo sadi lakkuu da'uudhaan daa'imman 9 yeroo tokko immoo singilii tokko da'uudhaan yeroo 2 deessee daa'imman 11 akkasumas haadha manaa isaatii fi waliin ta'uudhaan nama 13 ta'anii mana kana keessa jiraatu jechuudha. Yeroo ammaa kana roobni haala kanaan akka nutti roobaa jiru mana kana keessa akka jiraataa jiran akka beektan jechuu barbaada. Ani kan inni dhufee magaalaa Adaamarraa qaxxaamuruudhaan rakkina isaa arguudhaan gamanatti dhufe jechuudha. Miidiyaa adda addaa irratti daawwachaan ture. Haaluma inni keessa jiru kana dhugaa ta'uusaa soba ta'uusaa baruu kan dhufe. Haalli inni keessa jiru ulfaataa ta'uusaa haadha warraasaa waliin dubbadhee isa waliin dubbadhee qabatamaan kan argaa jirtan. Daa'imman yeroo sadi deessee haati warraasaa daa'ima 9 jechuudha. Yeroo sadi deessee daa'ima 9, yeroo 2 tokko deessee daa'ima 11 isaa fi haadha warraasaa waliin ta'uudhaan nama 13 ta'anii mana kana keessa jiraatu jechuudha. Mana akkatti dhimmisu kana keessa nama 13 ta'anii jiraachaa jiru. Oromoon dhugumaan naman gargaara jettan, namoonni argaa dhageettii qabdan, namoonni akkasumas deeggartoota akkasumas immoo dinqisiifattoota hedduu qabdan bakka jirtanitti akka jirtanitti teessoo nama kanaas ni kennina akkasumas fuula miidiyaa hawaasaa irratti nama maxxansa akka gargaartanis jechuu barbaada. Namni ilmoo qabu, namni dhugumaan namummaa qabu, namni harmee qabu, namni obboleettii qabu kuma garaa laafa jedhee yaada. Yeroo ammaa kana haalli inni keessa jiru kana fakkaata. Akka tasaa ta'ee magaalaa Adaamarraa dhufee yeroo dhufutti waaqni roobuudhaan dhimmuun inni keessa jiraatu qabbanaas keessa jiru. Daa'ima 13 dhiisa nama 13 ta'anii mana kana keessa jiraachuu dhiisati akkuma keessummaatittuu namni 13 yeroo tokko wal faana dhufee akkamittiin akka keessummeessu nama isinii gala jedhee yaada. Kanaafuyyuu akka bakka jirtanii akka isa waliin taatan abdii guddaan qabaa. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Jiraadhaa. Garuu magaalaa sabbata asii kaasanii achi galuudhaaf isin ulfaata gocha dhugaa magaalaa beektee sana yeroo nyaata ani garuu kan biyyaa mo'aadhaa sii galeessan akka gaafa robii argaa isaatti wantoota amma sii taasisan fudhachuu dandeessaa baay'ee haasaa ture, baay'ee dadhabaa ture. Kanaaf guddaa malee haasaa hin barbaadu jettee kana Oromoon tanuma gisee miidiyaan akkas iyyataa ture sanii anchi Oromoon naan jettee Oromoon inni jedhee iddee simbee bakkishetti silkiin irra cuutte beektani adda sabni isaanii kabajamu kabajaadhaan yoo bakka tokko jiraatu jechi kunuuf hin jira jedhatee Oromoon guddaa odoo ta'e xiqqummaan nama bira dhufte dubbattee waa namaaf furuu hin dandeetti. Akka lakkoofsaatitti silaa wanti ardii qabee numa taate keessa kennatu hamaadha, keessa kennatu fagoodha. Fageenyi keenya nu keessaa hin dhumtu, hammeenyi keenyas akkasuma. Kanaaf guddaa malee isin faana haasa'uun barbaadu. Kanaan isinummaan bakka tokkoon daa'ima kana geessitanii wajjin haasa'uudha malee ana dadhabbii hedduu. Rakkoo hedduun irra jira. Yaada kiyyaa baay'ee ibsachuullee hin barbaadullee hin fedhullee kanuma isiniif jechuu barbaada. Beeka waliigalaatti isin amma artist Tamaam Biqilaa illee nu bira jira. Riyaa keenya waggaa dheeraati. Ati amma si'a meeqa deesseeti ijoollee 13 horachuu dandeesse? Yeroo da'umsa kana keessatti amma ati maatii 13 horachuu kee waan gurri koo dhaga'eef Adaamarraa qaxxaamuree akka obbolummaatti nama aartii keessa Oromoo waa hojjetu waan ta'eef dirqama namummaa koo bahuuf kan qabeenyaan qabu uummata Oromoo qofa waan kana waan natti dhagamee gamara dhufee alaa kanis immoo sabbatarraa ka dhufee waanuma keessa jirtan kana jaan arguudhaaf namni namummaa qabu Oromummaa qabu immoo namni dhugaa ilmoo qabu immoo akka namaafillee garaa laafu jiraachuu mala jechaaf as dhufne yeroo meeqa deesseetti daa'ima 13 horachuu dandeesse? Sadii shingili saalam. Sadii kudha tokko qaba. Amma 11tu jira.
ijoolleen kun amma haala kamiin dhufa dhufa. Kotu due. Due kotu. Tu sia lama-lama sia lama dese. Dari tadi ini tadi. Tadi sia tadi dese. Sagan. Sagan. Tunggu lama terus. Toko mulang. Tambodo. Ati mo na lama itu kurang tadi. Jolle kurang taka ada apa dengan itu kurang tadi. Jolle kurang toko office lama wali nama kurang tadi katanya mereka toko sih kira tu.